desi kena. Amen janabe. Karena buat dia kalau telepon ada di mana ada dan tahu tak kalau telepon ada bola kero. Ya tu dah desi malu lagi. Amen janabe. Ya tu dah desi malu lagi. Itu betul. Siacinya tu, siacini jarak tu, siacini lojin tempat tu, siacini kalau buat dia saya shadow kata tadi, ijahidan, ilahidan, harkedan. Indam kalau rati, abang mana manusia cuma nak kerja jual kan ni? Abang mana? Intara sama dulu pakai kerja nana ini macam terkini. Yesus Kristus ini carak sini, kata ijahide, kata milahide, pura apa curi tete, hidup patu mengakai nafsu sok kita tiada. Yesus didiak wajib, didiak wajib naga. Didiak wajib naga. Didiak wajib naga. Waktu si Abraham akad aman tidak tinggalannya, akad aman jatuh tinggalnya. Waktu si kita si surat atau kata korabi, aku bisa banyak cibalote. Karena mati berkat amalkan satu tim pun mati fakir. Didiak wajib naga. Didiak wajib naga. Karena Yesus also ini bertiga makas. Lawan tu pokok fadum batai disi. Nyacun, yokis nyacun dan deci. Ari batanya tu balbora, kena fida. Kali nyacun, apa wahai nama dia sama dia di sana sama itu. Saya cuma letak kamu cun kamu mula letak kamu arkat tiga mereka ketika saya arkat coba merah, ganti kamu arkat di karena bodoh ergang. Apa kau mereka Allah kasih? Karena bodoh dia bisa terjadi undang desa. Dia bisa dipercun undang desa. Terjadi undang dah tilada, raju undang dah tilada, yang undang dah tilada. Mereka kan sambil gaul kata, warna idamu ko argan durat tidak. Facu ko warna bekan durat. Kalian sa ko warna bekan durat. Kenapa Kanada? Wak ayo maka harana lata. Hindum ti kalian sa kufu ko argera. Eljetu ko tif kenapa terfaida. Adu fadi. Dugu adu fadi. Kenapa Kanada kaber kasika. Amen jadabe. Jenta tokko tunatti dhagama keessa kote. Wacaafa seera uumama qonnaa 29 irratti laaba bira Yaaqoob ijoollee Saalamaan yookiin dhaqamanoota Saalamaan ijoollee guurrate gara biyyaatti qajeeluudhaaf gaafa jedhu laabaan akkas godhe qottoo kaamtu maali akaafaa kana guurrate ollaaf safarasaa yaafate Yaaqoobiin karaa ajjeesuu barbaade. Fiigichaan itti dhiyaatee fuula duratti gaafa inni ilaaluu jalqaban kan Waaqayyo dhufe Yaaqoobitti gaarii malee hamaa dubbattee of eeggadhu sin ajjeesaa innaan qaa godhee keessa hinaaffaa garaa keessaa loonsaa keessaa dhangalaas nama gaafa dhaqqabu akkasii maal taatee dheetuu nutti namundoo silaa kiraara rukutaa faarfachaa harkadhaa ililchaa kennaa sii kennaa siin geggeessinu Yesuus gooftaadha. Hiyyaatti ameen jedha dhuguma Waaqayyo ganama kanadha miilla kee hidhe warra gama darkaa qaban sibiila warra qottoo baatan ilkaan hamaa keessaa foon kee warra qaban dhiigi kee afaan isaanii keessa kan jiru waa'ee kee alaffachaa warra adeeman galgala kana booddee Waaqayyo akkas gochuu jalqaba harkatti kennaa baachisee mataatti kennaa baachisee harkisiisaa oofsisaa ganama kanaa jalqabee gara mana keetti ajajamu. Lora ganama kee atiraa kaajaalaa kiyabas itti garagalee harkaa qabii ija keessa laalti dubbatu yeroo itti kennaa baatte mana koo dhuftu dhiyaateeraadhi. Nabi kennaa baate gaafa mana dhuftan jedhee waan kaleessatiif kennaa baates dennuhu Yesuus gooftaadha. Sima jirtani waan kaleessaa waan deeggaddaatiif kennaa baate dennuhu isa hidhamaatu isa cufamaatu banamee isa arguun isatu argee isa dullaa ta'etu guutuu ta'ee isa cufametu deebi'ee banamee isa duuba ta'etu mataa ta'ee isa eegee ta'etu deebi'ee hangafa ta'ee waan warraa kan kee kan ammaa safara taa'uun barbaachisu waan gootaree kennaan baatee baachisee gara gaafitu Waaqayyo. Hallelujah. Iddoo kanatti waan lamaan tokko argitu ishee dubbaddennis inni karaarra tuqxee fayyite inni mana keessaa garuu tuqamtee fayyite. Warra mantan ishee kana lamaan isheetti bennis ganama kana ajjirta yoo ta'e ergaasiidha yookaan si tuqaa yookaan tuqxee fayyite. Itti garagalaa yookaan tuqi yookaan tuqaniidha. Kana lamaan keessaa tokko ta'u yoo ta'e akkasumatti ameen jettee kan namaa harka dhooftee gala yookaan tuqxaa yookaan si tuqa. Yookaan agada kee tuqa yookaan agada kee isa tuqa. Yookaan suuqii kee isa tuqa yookaan isa suuqii kee tuqa. Yookaan konkolaataa kee tuqa yookaan konkolaataa kee isa tuqa. Kanaaf karaa kana keessaa tokko ta'ii argami si tuqee lafaa
سكاسا تقتل فاكاتا تقتل فيتا تقمت فيتا بنتي كرا كلا كم يوكا تقميتي ما كيو ما تقمتا سياتوكو كنا ما تقو يوكا ينتوكا نبي أمانتي أبو أريباتي nasa yo korreno Yesus arara kabisa wate kakela fatutu pero antuk ko sa resultate di mo amen jada nana kan di barbade situ ko tuntan kantuk ko Yesus bofta wanda ko keta di bertitu ko ni alle ke wanda di ba situ fakate foni shay aja iga tirna ngala sa wanda ko na mati wali ero sana banga pera kita kesa iya yo sana mana sagada wala yudo ta kesa tibe kamada warra Yesuusin jaallanne keessaa beekamaadha. Warra Yesuusin jibba keessaa beekamaadha. Guyyaa walgahii waa'ee Yesuus Kiristoos taa'amu mana malee warra Yihuudootaa keessatti namatti dabalamee wajjin taa'udha. Maaltu Yesuusitti isa ergereedhaan rakkina mana isaati. Arraa jalqabee warra si baqatan Waaqayyo karaa meeqamina ta'u naannessee nama ta'ame. Rakkisaadha. Warra Yihuudootaa keessaa nama beekamaadha. Warra Yihuudootaa keessatti sagantaa keessatti hojii nama qabu ga'ee nama qabu warra marii keessa walgahii fannifamuu isaa keessa iyyuu nama jiru garuu rakkannaan dhufe maalee Yesuus jiraata. Dubartittiin kunis Yesuus Kiristoos immoo warra yeroo isaatti rifeensa gadheereffatanii adeemu. Hundumti isaanii wal fakkaatu Phexroosii fi Yesuusin maaliin haasa'a malee ijaan agartee hin beeku akkamitti dhaqxee wayii haasa'aa tuttee gaaffii lattata akkana dhiyaatuttee sitti himan Yesuus gooftaan isa madhaaba irratti barreeffamee jiru. Gaafa foolii ishee waan ajaa'u sabate kun hin ajaa'a namni irraa fi gidduma sitti namni foolii baqatee bulaa kadhadhis jeluma sitti ittuma sitti hitta ja'a jelaaso buluma deemaa jirtu foolii baqachuu kan hin dandeenye Yesuus gooftaan naqataa ijee nama jala kan hin sokkine callee utuma ajaa'ibu kan nama jala dhaabbatu utuma ajaa'ibu kan nama jala sokkine tokko biraa erga namni foolii koo argee baqate jiraata Yesuus ajaa'iba erga namni sabara gadhiise kan foolii namaa baqate sun kana ta'uu yoo jiraata Yesuus ganama kanaa jalqabee ergaa sii qaba waan namni sirratti ilaalee sirraa baqate waan namni akka keerratti jibbee sirraa baqate gidduu dhaabatee kan sirraa kaasu Waaqayyo bitaa kana gidduu galeera. Itti garagaraa harkaan qabaatti waan namni harka keerratti aanee irraa baqateedhi. Bara kanaa dubbadha. Isa namni sirratti ilaalee sirraa baqateedhi. Isa namni mana keerratti ilaalee sirraa baqateedhi. La dhaabbatee kan sirraa dhaabu Yesuus as jira. Gooftaan Yesuus. Jecha kana qofa dubbadha. Ganama kanaa jalqabee waan namni sirratti jibbee Waaqayyo sirraa fuudha. Waan si irraa cituun illee. Mee waan waldaa keessa jiru qofa meeni jedhu dhuma Waaqayyo meeqotta al tokko laphee keenya amantii dhalan fuudha. Waan wal wajjin harkifame eebbisaa wajjin wanta harkifame jira. Si wajjin kan harkifamu jira. Mana kee wajjin kan harkifamu. Taasisaa gaa'ela wajjin harkifamu. Taasisaa nagada wajjin harkifamu. Taasisaa tajaajila isaa wajjin harkifamu. Taasisaa barumsa isaa wajjin harkifamu. Kan deemsa isaa wajjin harkifamu. Waan si dhokse ganama kana jalqabee amantii qabaat abdiis qabaat Waaqayyotti hirkan yinuma sii dhaabbataa yinuma sirraa dhaaba. Bakka yinuma sii dhaabbataa yinuma sirraa dhaaba. Inni dhaabbannaa yinuma sirraa dhaaba. Siifa dhaabbatu malee fixuudhaa ka'e. Wangeela Maarqos boqonnaa 10:46 irratti Barximeewos namichi jaamaan sun karaa darbuu Yesuus Kiristoos hin dhageenye maaltu darbaa jira namicha Naazreet Yesuus asiin darbaa jira. Yesuus nama Naazreet namaanii dhaabiyyeessa ka'eedha. Hiriyyiniiti calli hin dubbatin jennaani Yesuus Kiristoos immoo hin dhaabbate. Humna si iyyeessa kee dhaabee Yesuus immoo achiin dhaabbata. Warra si dhaabsan gidduutti siifa dhaabbatu. Hiyyaatti amee jira gadi qabaate. Dhaabi iyyeessa kee dhaabi somaa sagalee kee dhaabi kana naakee dhaabi waqa kee dhaabi Yesuus kiliibii jennaan Yesuus immoo achi gadi yoo laalan hin dhaabbatu. Waan dhaabbattaa gooftaan naan namicha iyyu sana afaan dhaabbadheen maal goone jennaan harkisaa gara koo fidaadha. Inni dhaabbannaan warri nama dhaabsanis hin badu. Inni si dhaabbannaan warra afaan nama luugamanis hin badu. Inni si dhaabbannaan warri namatti cufanis hin badu. Inni si dhaabbannaan warri miilla namaa hiyyanis hin badu. Callis idiyyi hin dubbatin Yesuus jettee yoo calate kadhattoo namiti jennaan ilma Daawit namaa Yesuus jennaan Yesuus hin dhaabbatu. Yoo cilaalamnu Yesuus hin dhaabbatu. Isaan immoo si iyyeessa dhaabee gara naangoo dhaabbachaa Yesuus gooftaa. Maal goona ree gooftaan naan isaa jechaan dhaabadhee fidaadha. Yesuus jira. Si dhaabbannaan warri si dhaabsanis hin baduun jedha. Si dhaabbatu malee ameen jedha dhammas. Mana gaafa dhaabbatu malee
Harka kee mirgaa ol kaasee jecha kana dubbatachuun kadhanna. Ameen jedhadhaa. Akkan deebi'ee nagarreettidha. Waan narraa dhaabe fedha. Akkan dhokannetti mul'achuun dirqama taa'edha. Filaddoorlee fudubbise boqonnaa 8 lakkoofsa 47 dubartittiin akka jechee dubbatte. Amma booddee dhokachuu akka hin dandeenye hubatteedha. Meedaa achi baate reefu meedaa dheessite gubaa'ee dheessite ija sabaa dheessite magaruu dhokachuu akka hin dandeenye argite fuulee isuu biratti baate. Immoo waan qolisitti wanti si dhokse yeroo sirraa ta'uu jalqabe. Wanti si aguuge sa'aatii sirraa ta'uu jalqabe. Waan baay'ee akka nama aguugisee taasise kan cubbuutu nama aguuga. Xuraa'ummaan kan keenya dhibaa'ummaan nuyi keessa jiru. Kan isaa dhukkubata aguuga. Kan isaa iyyumata aguuga. Harka dhabuutu isa aguuga. Kan safara isa aguuga. Kan isaa hidhaa obbolootatu aguuga. Dadeebiin dubbadhe ishee qaba. Ganama kan isa cubbuu kee araara waaqayyotu sirraa kaasa laphee kee geeddaratte. Dhukkubata isa si duukaa ati amantii keetti waaqayyo sirraa kutu. Hidhaa obboloota ammoo waaqayyotu bitaa mirgatti sirraa kutu. Ameen jedhadhaa. Ishee kana dubbadhee isa tokkoffaa cubbuun nama dhoksa xuraa'ummaan nu keessa jiru. Lammaffaa iyyumni harkaa dhabuu keenya nama dhoksa. Sadaffaa hidhaan obbolootaa nama dhoksa. Hidhaa obbolootaa jechuun maqaan qulqulluun akkasidha. Saamsoon dinqiif milikkita guddaa hojjete yerootti midhaan warra Filisxeemotaatti diina gadhiisee yookiis wangoota sardiidatti ibidda qabsiisee dhaqanii warra Filisxeemotaa gubanna sabni Israa'el warri inni isaanii jecha dibame akkasidha. Diina nutti kaafteetta midhaan hombaa gubteetta dhufanii nu balleessu jedhanii qaban harka sidhan miila sidhan nama dibataati isaanii jecha dibame. Ija harka isaa miila isaa hidhanii uduunfanii rukutuu barbaadan waan tokko dubbatu jaranna naa jiraatadha Yesuus. Ameen jedhaame. Nayitanitti harka koo nayitanitti miila koo garuu maal nan godhinaa ofii keessanii nan ajjeesinaadhaan maal goona reennaan akka harka nayitanitti akka miila nayitanitti warra Filisxeemotaa jalatti na darbadhaadhaan sababii isaa isiniifan dibame isaan garuu irrattan dibame ibiddi koo isaan bira yoo ka'e gubuu hin jalqaba isin waan godhu waan hin qabneef harka keessanii maal nan godhinaa nan ajjeesinaadhaan harka jedhanii miila jedhanii hoodhaa kunoo xinni miidhaan keessan gubeedhanii gaafa isaan itti laatanii naatte namoota Filisxeemoti wacaa loorata nama kiya haasaa odeessaa caccabse arganne irra diina keenya jechaa gaafatti dhiyaatan abiddi waaqayyo akka fo'attiidhaa sana harkarraa nyaate miillarraa nyaate gaafa inni lafee mangaagaa haaraa tokko argate nama kuma tokko walirra ciibseedha. Yesuus gooftaa namicha kana qalidhee bakkee keessa miti mortoota miti mana keessaa hidhame hidhaa keessatti kun hidhaa obbolootaati galanni gooftaadhaaf. Ameen jedhame. Waaqayyo safara keenya nama kaaseera dinqiidhaa milikkita guddaadha. Nuu mul'adhe dhanii darbanii gadi baasuu waan qaban harka hidhanii gadi baasan. Yesuus gooftaadha. Sii dhaabbannaan ilma sirraa dhaaba. Yeroo isaan harka isaanii jalatti darbatan waaqayyo waaqarraa hin dhaabateefi. Itti waaqayyo gaafa ilaala hidhaan cituu jalqaba. Miillarraa citu. Achi ilaalanii naante harreen samuudha du'e wayii jira mangaagaa harree haaraa tokkoon argate nama kuma tokko walirra ciibse. Kanaaf waan tokko dhibba deebi'een dubbadha. Cubbuun xuraa'ummaa yakka keenya nu dhoksa. Iyyumni nama dhoksa. Yesuus gooftaa harkaa dhabuun nama dhoksa. Obboloonnis nama dhoksu al tokkotti. Itti garagala harkaa qaba nan dhoksinii jedhaan. Yoosefiin obboloota isaati kan isa dhoksa. Guyyaa irraa kana jedhamee mul'atu ishee bakka itti baatu hin agarra. Dhanii harkasii miilas hidhanii boolla keessa buusanii deebi'anii nyaata nyaachuu jalqaban. Indoo abbaa isaatti galanii bineensa hamaa nyaata kana booddee seenaa isaan jirudha. Nama dibataa nama murganaa mootii ta'uudhaaf jiru har'a mandara keessaa waa'ee isaaf hin bo'an. Yoo ta'u waa'ee deef kanaa ta'u kasaareera. Si'ii dabalaa jiru kasaareera, cufateera, du'eera, gurgureera, badeera, safara gadhiiseera, beekee wal boochisaa kan jiru, wal amachiisaa kan jiru likkiin qabu. Mana keessaa abbaan hin bo'an. Waynee Yoosef ilma koo kana booddee deebi'een argu akkam bo'eettan akkam gaddeettan lafa jala darba malee isaan irraa fadhu gama mootii ta'uudhaaf deemaa jira. Yesuus gooftaa. Ameen jedhame. Harka kee mirgaa ol kaasuu waan tokko sitti bakka nama kanaa jalqabee cubbuudhaan kan dhokate araarri waaqayyo sirraas. Hiyyummaan kan dhokate soorummaadhaan mul'adhuu bahe. Hidhaa obbolootaatiin kan dhokate furri waaqayyo sirraa haa nyaatu. Gooftaa Yesuus. Boollatti darbatanii dhaqanii gurguranii Gibsi taa'e. Achitti seexanni karaa dubartittii sanaa dhoksuu yaala hidhaatti darbate waggaa 2 booddeechuu keessaa bahe mootii ta'e. Bara biyya irratti beelli lafa dha'ee waan nyaatan dhaban obboloonni kaleessa dhoksasuun deebi'anii miila jalatti lafa dha'a. Dhuguma waaqayyo siif dhaabbatu malee warra si dhoksan fidee miila kee jala dha'a. Warra si dhoksan, warra abjuu kee dhoksan, warra mul'ata kee dhoksan, warra fayyaa kee dhoksan, warra nagada kee dhoksan waaqayyo
waaqayyo faana kee jala kaa'aan jedhe. Kanaaf harka kee mirgaa ol qabadhii na duukaa naa dhaabbataa narraa dhaabaayedha. Si dhaabbataa maal sii godha? Ameen. Siifa dhaabbatu. Ameen. Mana kee fa dhaabbatu. Namoota baay'eedhaaf gaafa mana murtiitti yoo dhaqxan ofii isaatiin haasa'atu. Abukaatoon dhaabataaf inni sirriidha. Inni dhugaa qaba. Inni hin jal'ifne. Inni nanne. Inni haasaaf dhaabate. Maaliif? Itti bitame gatiidhaan. Kun immoo hin bitanne tun tane dhiigaan nuu dhufe ofii isaatiin. Yesuus gooftaadha. Hin qabalamaa fi waan nyaatutti haasofsisan. Waan achi bahee dhugutti haasofsisan. Sirriidha. Hin hanne. Hin ajjeefne. Hin fuune. Hin balleessine. Ija jabaatee haasa'a. Maaliif? Hin dhaabataaf. Hin dubbatu namtichi. Waan tokko si dubbatan mayyuu dhukkuma keef kan dubbatu rakkina keef kan dubbatu hiyyuma keef kan dubbatu gaaffii keef kan dubbatu deebii ta'ee kan dhaabatu ganama kana sii dhaabbata. Iyyaati ameen jedha. Utuu gatiin hin gaafatin kan naa dhaabatu jireedha iyyaati. Jabeessi jedhama utuu gatiin hin gaafatin kan naa dhaabatu jireedha. Yaa warra gubaa'ee kana waldaa kana keessa jirtanii yeroo sadumaatti waan tokko dubbadhaa fi ganama kana. Waan mammaatti ammammaatti sochii argitan baajata kee sirraa cituu kan dhibe sadarkaa barnoota keetii kan hin citin sooma sagadaa kan hin citin namni sii kadhatee kan hin citin waggaa baay'ee kan sitti fudhate mana kee irraa adda kan hin bahin misiraachoo ganama kana laphee kee mana dhugooftaa hojii walii qaba deebitee akkana garratti sirraa kutaa deebitee akkana garratti mana kee irraa dhaabaa gaaya kee irraa hin dhaabaa ijoollee kee irraa hin dhaabaa mul'ata kee irraa hin dhaabaa waaqayyo gooftaan namoota baay'eetti kan rakkaa'an irratti agarsiisaa jiran mas limbaariya jaallatee mas biraatiya iyyaati ameen jedhadha. Harki keessa mirgaa ol kaasaa inni jabaatee cufame akka jabaadhaan banamaadha. Kenama yaaloo baanama shiilaatiya inni jabaatee cufame akka jabaadhaan banamaadha ammas. Namoota akka nama mana boo'atti gadda taa'aa jiru balbala cufatanii taa'anii arga. Balbala cufatanii taa'aa jiranii yoom sa'aatii kam eenyus akka bare tun beekin karra humnaan namoota bira caccabee ciramee bana Yesuus gooftaan. Hirriba keessa kan jiran kun fakkaatanii namoota damma kan qaba ilaalanii balballi baname humnaan kaanii fiiganii yaa'an arga. Waaqayyo tokko mul'ata kana ilaalaa jiru hojii ergamoota boqonnaa 12 lakkoofsa 6 taasa'aa jira. Mana keessa Phexros itti cufameetuma taa'aa jiru ergaa laasaa jira namni. Itti cufameetuma taa'aa jiru warra hidhaman gidduu rakkaa boona Yesuus asaarraa kufee kan dhaabatee ergamaa Waaqayyo. Balbala namni ta'een beenne bifa namni ta'een beenne guyyaa sana fuudhee turre. Namoota akkasiitu jira naan jedhe gooftaan karaa namni ta'een beenne bifa namni hojjetee hin beenne karaa namni itti sooromee hin beenne ganama kana warreen karaa haaraatti ba warreen balbala haaraatti ba warra Waaqayyo dinkata of gatanii otoo ta'anii balballi haaraan isaan naqaba otoo of dagatanii ta'anii eebbi haaraan isaan naqaba of irraanfatanii otoo ta'anii hojii haaraa baratee qaba Waaqayyo ganama kana saba kana gidduu nama jira balbalaan bananaan garagala ilaala gadi dhumaan deemudha. Manni kee gadi dhumaan deemudha. Guddinni kee gadi dhumaan deemudha. Waan tokko sitti mammas akka odeessitoota akka odeessitooti jedhan sana ta'u. Amma sirri deebiin dubban akka odeessitooti jedhan sana ta'u. Ameen. Bishaan barbeela sana lafarra konkolchaa kanan argamu mul'atatte. Isatu guutee lafarra gangalata garuu garaa isaa keessa bishaan ta'u jira. Bishaanichi qadaadamaadha. Bulaan ittiin buqqifatanii qical'in jiru. Duraan isaa cufamaadha garuu hin gangalata. Yesuus gooftaan. Eebba fakkaatee gara miilla keessa si'achi gangalfamee bishaan of keessaa qaba jechaa barbeela kana harkaan qabattee akkati ol fuudhuudhaaf yookiis isarra baay'ee miilli kee akka kufuu fi waan bishaaniin guutamee gara keetti gangalachaa humna guddaan gara keetti fiiguun arge. Baay'inaan gooftaan akkasaan jedhe Yesuus Kiristoos jiraataan. Ameen jedhaamne. Bishaan qaba fakkaata garuu guutuudhaa jabaadha. Akkuma margi kun ittiin ilaalaa jira Yesuus jiraataan. Maaliif immoo gaafa inni qabatu itti ulfaatee amma inni gufatee kufutti harka akkas ta'anii maaliif qadaadi isaan barame nana kannaan jiru gooftaan. Yoom ta'a sa'aatii kamii hin beeku Waaqayyo natti hin beeku. Waaqayyo garuu kannaan jedhe. Balbala guddaa fakkaata, eebba guddaa fakkaata, laga guddaa fakkaata. Kottu! Atis kana dabali, anis kana dabali. Kana wajjin hojjetu kana goone. Yesuus gooftaan. Gaafas burqaa kanatu nuu yaa'a jecha namoota harka kee keessaa eebbas ammaaranii miilla kee kasaaraa kee dhaabuudhaaf seexanni laphee namootaa dammaqsee kaasa wa'ii qaba. Galaana fakkaata, ulaa eebbaa fakkaata, balbala hojii fakkaata.
واسركا فود أمسون كراكت أديبوا كان نندنيتي ولا سيتني كانوا واسركا فود كوباي واقعي يجدوا قليش كفينا آمين right here آمين آمين جناب هاليلويا أتس كانت تدبلتا أتس كانت تدبلا بركة قدانا بلا بلا بانا إيه بقدرة تيسار كنا كني كراكت يدوا أكثر تيجي فني سياسة وسياسة بوردوفو ساعتي كنا بودينه بودي واقعي يقولون سيتنو كوباي الكيس أنجي بدوا يسوع توفتا برميلا بوتونا بيشام بوتونا نجنجلة تاجر ما تعمل لما نوت بوتونا قالوا أدان سامبنا سبيرا قاموا أكا أدات سكوباتيس ولا فونا الناس فونا نمبر الناس سامبنا ما لنا واقعي نما بيرارو فايدة هذا كان تدبل تاريخ كان تدبلا وجني وجي كان وجن بل بنا ما أنا موتي بعد إنه كارا كان ملكانه ده نما ستير فجراء يسوع جراء bisa kesan juga doa kan wanar ke kesan itu gara kita sendiri legat es gara kita buruk anu matu kesan juga some doa kan waga cegara si adir sise billa ke la ba onara tu wago de wayo e pako sasanar ka ba isala jette hamma isa kan ke dit jette ma woni tibu tutti bal bala se ani ko prese waga ayo ani gitu gale chofera har ki kos kesan juga e du kasi to suttu fa isimatillah amen amen janabi isimatillah nama kaitu fujira bal kaitu mana fujira itu cuma kita baca jadi peke mana karena ke ni harga ke sing ke ni jira apa harga ke kalau ilah nyorong ke era amen harga ke ilah tef ma ke tetumti nyorong ke era cau tu dubat tu harga mulai tu dubi kana dibaca jero saat harga ke ija ke duka tu ilah jero labat tikal la be ijara ni kan pakar mulai kata